yeroo soomatti namni tokko walqunnamtii saalaa raawwachuu ni danda'a. Nageenyi Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan akkam jirtanii, akkam jiru nageessaan, akkam turtan. Egaa gaaffii kanaaf namoonni baay'ee gaaffii kanatti ta'u jira. Kanaaf viidiyoo kana aga xumuraatti akka hordoftan maqaa Waaqayyo Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isin gaafadha. Warroonni hordofaa jirtan, warroonni mana kanaaf immoo miseensa hin taane sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warri duraan nu hordoftan immoo like, share gochuu akka hin daganne isin jenna. Egaa waqtii soomanaa yookaan immoo yeroo sooma keessa jirrutti walqunnamtii saalaa abbaan manaa fi haati manaa tokko raawwachuu ni danda'a kan jedhu gaaffii har'aa namoonni baay'een kaasanidha isin fidee dhufe. Kanaaf gaaffii kanaafis akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti deebisaa ni yaalla jechuudha obboleewwan keenya. Egaa waqtii soomanaatti namoonni tokko fedha foonii yookaan walqunnamtii saalaa raawwachuu hin danda'a kan jedhu akka mana kiristaanaa keenyatti hin danda'amu jechuudha. Egaa manni kiristaanaa keenya soomiiwwan bakka torbatti qoodde ilaalti. Soomiin gurguddoon jechuudha. Guyyoota 365 keessaa guyyoota 200 ol waqtii soomati jechuudha akka mana kiristaanaa keenya keessatti. Yeroo kana waqtiin soomaa yeroo taasifamutti walqunnamtiin saalaa abbaan manaa fi haadha manaa jidduutti hin eeyyamamtu jechuudha. Inni sababii maaliitiif yoo jenne Waaqayyo Gooftaan keenya maal nun jedha? Yeroo soomtanii sin akka warra of agarsiistu hin ta'inaa. Hubadhaa. Yeroo soomnu sooma keenya yeroo soomnu wanta hundaaniyyuu soomuu qabna jechuudha. Jechi koo nyaata keenya qofa lagachuu osoo hin taane yookaan immoo midhaan qofa nyaachuu dhiisuu osoo hin taane wanti beekuu qabnu tokkoffaa qaama keenyanis hojii foonii raawwachuu dhiisuudha jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Fakkeenyaaf hojiin foonii tokko tokko cubbuutti akka hin kufne, ijaan wanta gaarii hin taane akka hin ilaalle, miilaanis immoo bakka gaarii hin taane akka hin deemne manni kiristaanaa keenya sirrittiin nu abboomti jechuudha. Kanaaf waqtii sooma kanatti jechuudha mana kiristaanaa keenya keessatti walqunnamtiin saalaa gonkumaa hin eeyyamamu jechuudha. Gaaffiin lammaffaa immoo obboloonni keenya keessa nu gaafatanii namoonni baay'een maaliif fannoo mormatti hidhattu nuun jedhu? Namoonni baay'een maaliif fannoo mormatti hidhattu nuun jedhanii? Mee kanaaf gaaffii kanaaf deebisaa nuun jedhanii? Egaa fannoo jechuun hiikeen isaa Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa Jumaataa nuuf jedhee gadadoo sana kan arge, nuuf jedhee dhiphina sana kan arge, nuuf jedhee kan dhukkubsate, fannicha irratti nu fannifame isa yaadachuuf yeroo hunda morma keenya irratti guyyaa 40 fi guyyaa 80 kiristaanonni nuti ni hidhanna jechuudha. Ni hidhanna jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Fannoo kana erga hidhanne guyyaa 40 fi 80 kaasee haga foonii fi lubbuun keenya darbutti morma keenya irratti ni hidhanna jechuudha. Kunis sababii malee miti maatiiwwan Waaqayyoo. Sababii malee miti. Fakkeenyaaf Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti akkas jedha. Ana hordofuu kan barbaadu waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo koo baattatee na duukaa bu'u jedha. Ilaa hubadhaa maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf yoo Kiristoos inni hordofna jenne, yoo Kiristoos waliin turra jenne, yoo Kiristoos kiristaana taane jenne fannoo isaa hidhachuun, fannoo isaa baattachuun dirqama keenya jechuudha. Kana wangeela qulqulluutu nutti hima. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti sirriitti ni argama jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Lammaffaa immoo akkas jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti akkas jedha. Fannoo koo kan hin baanne duuka koos kan hin buune anaaf hin ta'u jedha laala hubadhaa. Kanaaf fannoo Kiristoosiin yoo hin baanne nuti Kiristoos waliin hin jirru jechuudha. Kiristoos waliin yookaan immoo Kiristoos wanta nuun jedhe abboomamne jechuudha. Abboomamne jechuudha. Waaqayyo immoo abboomni nu abboomamne yoo tole jennee ajayyamne maaliif raajichi Daawit, raajichi Isaayyaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irratti tole jettanii yoo abboomamtan firii lafa kanarraa ni nyaattu. Iddanii yoo argamtan garuu billaan koo yookaan seefiin koo sin nyaata jedha. Kanaaf tole jennee yoo abboomamne
firii lafa kanarraa ni nyaannu jechuudha. Maali dharee Kiristoos kan nu ajaju fannoo koo kan hin baanne duuka koos kan hin buune anaaf hin ta'u jedha laala hubadhaa. Kanaaf fannoo Kiristoosin baachuun dirqama keenya jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo dirqama keenya. Eshi namoonni baay'een immoo fannoon Kiristoos koo inni kan baadhaa nuun jedhe laphee keenyatti jedhu warroonni galgaloo kan warroonni shakkitoota. Laphee keenyatti baadhaa nuun jedhe malee bakka biraatti fannoo baadhaa nuun hin jenne yookaan fannoo mukaan hojjedhaa nuun hin jenne jedhu. Gowwoomina maatiiwwan Waaqayyoo. Hidhadhaa nuun jedheera. Fannicha hidhadhaas nuun jedheera maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf akka hidhannus immoo kan nu taasise akka morma keenya irratti hidhannus kan nu taasise kitaaba fakkeenya boqonnaa 6 lakkoofsa 20 irra sagalee jirudha. Morma keessan irratti hidhadhaa jedha maatiiwwan Waaqayyoo. Kitaaba fakkeenya boqonnaa 6 lakkoofsa 20 irratti. Kanaaf Maatiyoos boqonnaa 16 irratti maal jedhee anaan hordofuu kan barbaadu fannoo koo baatee na duukaa bu'u jedhe. Laala. Amma immoo asirratti maal jedha morma kootti hidhadhaa jedha. Laala. Kanaaf nuti kiristaanonni yeroo hundaa yeroo guyyaa 40 fi guyyaa 80 kaase fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos morma keenya irratti ni hidhanna jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos morma keenya irratti ni hidhanna jechuudha. Akkasumas immoo gaaffiiwwan baay'eetu jira akka mana kiristaana keenyatti warroonni shakkitoonni kan kaasanii warroonni isinii danda'amu gaaffii qabdan koomentii irratti nuuf kaa'aa. Gaaffii keessaniif immoo deebisaa yaaluuf ni yaalla. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu gargaaru. Obboleewwan keenya hundumti keessaniyyuu eebbifamaa isiniin jenna. Waaqayyoon isin eebbisu guyyaa har'aa deebii jalqaba irratti yeroo soomanaa walqunnamtii saaraa raawwachuun hin danda'ama kan jedhu. Lammaffaan immoo fannoo morma irratti maaliif hidhannaa yookaan fannoo gooftaa keenya maaliif baannee deemna kan jedhu. Kanaaf deebisaa laanne guyyaa biraas immoo akka fedhaa fayyama Waaqayyootti gaaffii gaafatamniif deebisaa qopheeffannee ni dhufna. Hordoftoota urjii tawaahidoo marti keessan akkam jirtanii akkam nageessan baga gammaddanii baga walumaan gammanne jenna. Yuutuubiin keenya dhugaa dubbachuu fi dhamaayii keenya hunda ilaallatee monetaayiz nu ta'ee jira. Kana boodatti hojii ciccimaadhaan dhufna akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti jechuudha. Gaaffiif deebii mana kiristaanaa keenyaa irratti kaa'amu hundumayyuu akkasumas immoo faarfannaawwan garaagaraa faarfannaa haaraadhaan barumsa garaagaraa ni deebina jechuudha. Amma sirriitti hojjechuu qabna gattee fi isinirraa kan eegamu immoo miseensi keenya hundumti keessanii amma dandeessan warroonni yuutuubii keenya hordoftan yookaan hordoftoonni yuutuubii keenya hundumti keessan viidiyoo jalqabaa kaastanii aga xumuraatti akka dhaggeeffattanii sanammoo erga dhaggeeffattaniin boodatti sheer namootaaf akka gootan inni biraa immoo waa'ee laayik gochuudhaan akka nu bira dhaabbattan isin jenna obboleewwan keenya. Kana booda hojii ciccimoo nu eeggata dhugaa dubbachuu fi yuutuubii irratti jechuudha. Maaliif jennaan kaampaaniin yuutuubichaa guyyaa kaleessatti monetaayiz kan nu godhe switch taayimii yookaan immoo taayimiin keenya kan guute jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf kana booda amma danda'amu barumsas taanaan jalqabaa kaastanii haga xumuraatti akka hordoftanii akkasumas immoo gaaffiif deebiinis ni taasifama gaaffii shakkitoota irratti akkasumas immoo gaaffii mana kiristaana keenyatti kaa'amaa jiru ilaallatee jechuudha. Gaaffiiwwan deebii ni hojjenna jechuudha. Waaqayyoon nu gargaaru. Isinis immoo gaaffii qabdan yoo jiraate yaada qabdan yoo jiraate akkasumas immoo warroonni nu hordofaa jirtan hundumti keessan jechuudha. Wanta qabdan yoo jiraate jalatti nu barreessitanii isarratti akka hojjennu fedhaaf eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u jecha akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti ni hojjenna jechuudha. Kun egaa dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee nu fudhate yuutuubiin afuraa kun yookaan immoo miidiyaan afuraa kun guddachuun baay'ee ulfaataadha jechiko. Namni baay'een yeroo ammaa kana wanti ilaalu ni beektu jechiko waan barumsa qabu waan sagalee Waaqayyoo qabu namni amma baay'ee tuffate dhugaa dubbachuu fi ni hojjenna garuu kan ilaalamu muraasa. Sana qofa osoo hin taane immoo fakkeenyaa fi barumsa sooma guddicha yookaan immoo abiyyi soomii jechuudha torbeen gadhiisa turre. Garuu namni ilaalu viyuun isaatii nama 500 kan hin caalle jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Sanaafi
warroonni isinii danda'amu amma dandeessan amma dhuma erga ilaaltanii boodatti viidiyoo keenya bifa garaagaraatiin share akka nuuf gootan story irras ta'e akkasumas immoo fiigii irras ta'e telegiraam irras ta'e akka share nuuf gootanii nu faana dhaabbattan yoo isin nu faana dhaabbattan nus immoo jajjabaannee qophiiwwan garaagaraatiin dhufuu dandeenya jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo qophiiwwan garaagaraatiin dhufuu dandeenya. Kanaaf kanaan boodatti ilaalcha keenyatu murteessaadha. Ilaalchi keenya sirriitti murteessaadha jechuudha. Amma danda'amu garuu obboleewwan keenya hundumti keessaniyyuu akka nu faana taatanii nu jajjabeessitan warroonni biyya alaas biyya keessas jirtan warroonni hordoftoonni urjii tawaahidoo kan taatan marti keessan jechuudha. Akka nu hordoftan maqaa Waaqayyoo isin gaafanna. Qophiiwwan garaagaraa qabachaa jirra. Dhugaa dubbachuuf yaadas jirra. Waaqayyoon nu gargaaruti. Maaliif namni yaada kan tiguutu Waaqayyoodha gati ta'ee fi Waaqayyoon nu gargaaruti qophiiwwan garaagaraatiin gara YouTube kanatti ni dhufna jechuudha kana booda. Kanaaf amma danda'amu isinoo hojiin keessan maalidha wanta dhaggeeffattan yookaan immoo wanta irraa barattan irraa yoo wanta gaaffii qabdan yoo jiraate jalatti kaa'uudhaan akka nu hordoftan maqaa Waaqayyoo